Maka talaga ako so dating ko na sa Nigeria yan. Maka talaga na rabo ak. خجيب الوقا فكاتو خجيب غايو خجيب ديس أمون تناون قدي بلو جيب البلان هاسويت سيلي Fatih le mana tebse tuma yo sin jada ti jaga batte na jirat. Yo khan alumma mana na khare sin na jirat amale. mana fatih atigalu kira khan ka yo barille mana fatih atigalu jinja kan dalta jinja je do bar chubinji Me amma lage Fatih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توتو دفتوت خين قالي غاري كم فغو كان ديو كم بيجي كيسا كم بيجي على باقي جراتن جيرني برادا الراس ديبني ما عندي ذنجي تشون كتن نولمو وان وجار رمان وجمر راني حقني بهادي ماجرا خنافو حقني نيك الله تمني هنشتو يتورمو خنوان تيف بلوشو هاجراتو عمري ناترو إني جلدي مي أكسي آياتي قراتي وان شفاو الرقية أزباسا جرا Wadi galtani fradi tani. khabar an jinja di mana fatih atigalu yo kan Ma fi mana Fatih galo balesa. إلين duraan nuti shakkumaa fi akkas ja'aa seene ammoon afaansiitiin as baate haasoyti miidiyaa irratti. Gaaf chofada. Tana jiddu. aye Bahar wayitti godhamee akkanaa jiran. Waan kana gizeen itti godhu san agartammoo Waanuma waliin agarru kana waan ta'eef ililliin baar dhugumaan sheeka biratti deeyitee fallatti goote afaansiitiin mirkaneessite daliila ifumaa fiffiddi kana waan ta'eef ifii daddabanii rabbiin sakkabanii itti oromoon ililli namni maal ati taateeti akkam ati taatee maal dhaabbataniiti su'uudiirraa sheeka kanaa wajjin qunnamanii sheekaan micootana gorsi maal dhaabbatanii jaaniin maal dhaabbatee namni si gorsu biraan dhabame sheeka malee kanaaf ati maal dhaabbattee sheekni bilbila kee harkatee bilbila keetiin siyaamee maal dhaabbattee sakkachiise mee ilmara dubbii abbaa fakkaatee oromoon si galee kanaaf ati nama waan godhe cufaa'u haqni rabbi haqni afaan qaban funyaaniin dubbataa jettee oromoon kanaafu haqa ati dhooysaa jirtu shiraa ati dalagaa jirtu rabbiin gafuun durnu turti tammoo ammaa hamma liphuutii jette oromoon kanaafu namni su'uudiirraa sheeka bilbila kee su'uudiirraa kananii fi akkasitti illii tana gorsii maal jeessi gorsu sheekni sheeka malee nama biraan qabdu kasi gorsu maaltu sheeka biras geesse ammaas maaf keetiif afaan keetiin ragaaf baata maal jette baara akka durii miti nattu jijjiiramaa jira abbaa mana kiyyaa akkamitti waatti godhaa jechaa jirta ammoon akka baar bilbila isaa ati sheektichaa kanatti afaan keetiin ragaa baate sheekni baar yaame dubbiseen ni habar tala tala jeen dubbii yelan deebisne kheenni khas godhate achi booda immoo ati gammachuu addaa si dhageeme hangaan duraan arrabsame hangaan duraan gadigaloo namaa ta'e waan fedhannaan jaani ammoon maatii baar Sufyaan ta'uudhaaf amma hoo jaartii baar Sufyaan ta'uudhaaf selee
hedduuta kaan gammadee san cuftinuun ittiin dhageemuu jettee dhiichisaa turte ililchaa turte duba gaarra as deebitee suudirraa bilbila kiyya kannanii fi akkasinna bilbilee naame akkasinna kakachiisee akka bultii isaa hin diine kakatte bultii isaatis diide mee ilaal dubbii tana naas kakachiiseet bultii isaa diiguuf deemtamu dhugumaan jaalattaa naan ji'ee duba gaa'ilillee yeroo san ati wanni ibsu wallaalchise ammaa hoo daangaa ilmi namaa itti jiraatu ala si baase jaalala baarii isatti maan himatin badala falatti dheexo falfaltu seelee isa dheexe maa ittiin baafatin innis sideet yelaa dheessaa jira karaa kanaan malee fallina baasu hin jiruu jettee ati mala dhawattee jechuudha amma nama suudiirraa bilbila ishee haa kanne san mee bilbila isaa asirra nu maxxanse bilbila isaa asirra nu maxxanse ni gaafanna eesiin rakkootti himate rakkootti himatteeti akkasitti rakkoo san sheekchisan hin ga'anii sheeka sanoo akkami beekuu danda'an suudii ta'anii yaman keessatti akkami beekuu danda'an sheekticha san ililli kijiba dhugaa fakkaatu kijiba yoo kijibdees ammoon amma waan tanaa'uun gidee bal'oo hojii bilbilaan haasoytu seelee seeqaati haasawaa jirta wanni ati barbaaddu yaadaa muraanni kee jalqabarraa ilaa hanga maajitti si milkaa'ee jira aduraanuu wanni barbaaddu kanuma akkuma baar dhamaaste seelee harka keetti galchite seelee ilmaaniif jaartii wallaalchiste bultii isaa facaastu kana keessa seentee jirta ati yoon jennees ilma dubbii abbaa fakkaateette dubbii siin ja'a amma baara mana isaa keetiira ilmaan isaa keetiira fatiyaa fi inni waliin jiranii ati mana arabaa nagee irraa haadhaan nyaattee dhuydee yaada dhaba seelee baar kee janajjanachaa jiraachaa jirta haati hamzaatoo ilmaan facaaste mana keessaa baate mana arabaa jirti ilmaan siiti hojii deeqaa takka adda taa'uu akka hin dandeenye ni beekta kanaafu ati ooftee kana cufa laayixee seelee amma aakhira irratti seelee dubbiin tee wanni adda leedii guututti si jalaa bahaa jirti namni si jalaa baasaan jiru afaanuma keetiin ifimaa jirta miidiyaa irra baate anu itti godhuu dhisi nama itti godhu sanu anu ittiin dhiisu jaartii isaati jetti kanaafu yoo ati ittiin goone fatiyaatu itti godhe fatiyaatti godhe kanaaf obboleetitii dhugaa jirtu as bee dubbadhu xiqqoon as baasaa jirta kana waan ta'eef ati ammaan tana gammaddee baalli suuqattee naa ililchaattee wanni dachii tumtuuf takka illee hin jiru baar insha Allah balloo shawuu seelee faana bu'ee jira akka sheeka biraas geessu sheeka biraas ni geessina bahar amma baar duraan baala geedhaa nama hamaadhaa seelee mujirimaa inneeti irra bobbaa ture ammoon akka inni nama fayyaa hin qabne nama sirrii hin jirre seelee nama sammuusaa haatamtee jirtu akka ta'e atiitumma ifa nuu baasaa jira kanaaf galatoome yeroo gabaabaa keessatti baga waan akkana balloo si jala dalagee seelee ati safaan keetiin ifimte birraa oroo tuub isa asaantii hud balloo shoo waliin ta'anii seelee harka tokko ta'anii waan ati hojjette kana cufaawu seelee fashaleessuuf
yaadaati yaadde kana cufa sarkatti sele laamisheessuuf ejjennoo isaanii itti fufanii jiran. Kana waan ta'eef ililliin amma baar fudhattee magaalaa tana keessaa nu yaasu amma nuti sele baar wallaananne sele ilillii irraa hiikne fatiyaa mana galchine nagayaan jiraachuu baar. Waa lamaa kana yoo godhuu dadhabne magaalaa tana siisneeti keessaa baana. Kanaafuu ililliin yoomiyyuu taanaan wanni ati dalagaa jirtu sele waan fooyyee laafaa miti. Kanaafuu ati intala islaamaati. Ni salaatte ni sommanta. Akkamitti waan akkana daleette. Falfala akkana eessa barte. Nama Suudiirraa bilbila kee isaa kannee sheekticha kanaa wajji wal quunnamsisan bilbila isaanii yoo dhugaa himtu taate sele asirra nu maxxanse. Kana waan ta'eef sele nuti arraas ta'e boruus ta'e sifaani jirra. Sifaana Abdulmur hanga insha Allah yaada muraada sele fatiyaa haadha Hamzaa gunnu si'ala nafna. Atimoon yeroodhaan mala dhoodho aduun sitti hin dhihin. Baarkii jettee hin gammadin. Falfalte akkuma ati falfalte sanatti irraa hiikne sele isaa fayyaa isa agarsiisna. Achi booda immoo waa inni haasa'u taa'u. Sele waa jaalatee si fuudhe waa falfaltee fuuteef sele wasan walitti dhufuu teenya. Ammoon haadha Hamzaa wani isin jennu baar sammuu isaa fayyaan qabdu sheekha bira geessina falfalamee jira. Ililliin afaan sitiin ragaa baate. Kana waan ta'eef ati insha Allah baidinillah guyyaa lamaan kana keessatti sele kara ilmaan keeti deebi'i. Baar gidee haasoytu gidee haasoo dhageessa haasoosa baar afaan simbuutu turan. Nuti duraan maaliif beekta nama baalagee akkee baalagaawee yenneeti sele irra duulaa turre. Amma immoon akka irratti hin duulle baar falfalameeti falaan sele hidhaan dhamee jira. Hanga insha Allah rabbii wajjiin sele sheekha itti hidhe san sele jala daleene irra dhaqqabne sele akka inni itti hidhe sanatti irraa hiiksisne sele sheektisanis dhukkee irraa kaasne mana hidhaa ol darbina. Biyya mootummaa bulchaa. Kanaaf hanga guyyaa saniin geenyu ati immoo osoo oolteen bulle sele kara ilmaan keeti deebi'i. Ililliin baar falafale fatiyaa manarraa baate mana ittiin galeetteeti dhiichisaa jirti. Adawwiiteeti ililliin. Kanaafuu adawwiiteetiif sele yoomiyyuu bakkan kanneen wanni isin jennu nuti adawwiiteetiif bakkan kanneen kara mana keetti gali mana kee keessa taa'e hanga waan irra geenye guututti sele waliin taane sele waan kana irratti hojjennu sele ati kootu gargaarsa nuu ta'e baara abbaa ilmaan keetiiti. Ililliin kaleetti dhufte aara isiiti jette sele baar rakkoo keessatti hin dhiisin. Silaa baar fayyaa qabaate hanga ati manarraa gabbaatu sitti hin dhiisu. Ammoon akka fayyaa qabne ifa nuu galee jira. Ililliin ifa nuu galchitee jirti. Waan ta'eef fatiyaa teenya kootu nu waliin tahi sele ilmaan kee keessa deebi'i. Baar akka falfala kana irraa hiikne sele qalbii takkaan mana keessa ol deebisne insha Allah rabbii wajjiin ilillii irraa hiikne dhukkee irraa kaasne sele akkasitti baar keetii wajjiin akka nama amma haaree wal dhufetti insha Allah waliin jiraatan kana akka goonu abdii rabbi irraa qabna. Kanaafuu daawwattootaaf hordoftoota keenya qaqqaalii gaggaarii arra hangirma isiniin jenna. Ililliin ammoon wanni kun viidiyoon kun isii bira haa ga'u gurra isii calaw wanni isiin dalagaa jirtu waan gaarii miti. Kanaafuu ililliin yoo irraa dhaabbattee sheekticha san bira akkuma afaan jetti san fuutee balloo geessite balloo miti walumaan dheeyinee laallee agarree waan sheekticha san jiru yoo dhugaadhaan isiin tun falfala ittiin godhin sele walumaan barra hanga viidiyoo biraatiin wal dachaanu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.